Sirra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya jaallatamoo isiniin jechaa oduu keenya yeroo ammaan kanaa jalqabneeti jirra. Namni dhiyeenya kana ijoollee isaatiif maqaa adda addaa baasuudhaan maqaa ajaa'ibsiisoo ta'e jechuudhaan sooshaal miidiyaa kan gubbaatti beekame. Barsiisaan maqaa ijoollee isaa maqaa biyyattiidhaatiin beekamu kan baasanii turan tokkoffaa turaas irratti maqaa badhaadhina jiruu fi maqaa kooriidarii fi bistiginnaa kan jedhamu namni moggaasee ture sooshaal miidiyaa gubbaatti ijoo dubbii ta'eetii jira. Barsiisaan kun immoo osoo inni falma tajaajila barsiisaa jiru maqaa haala paartiin takka biyya ittiin bulchitu mul'isaa jiraachuun isaatis dhagahamee jira. Oduu keenya isa biraatiin Itoophiyaan tiktookaroota hedduu ammaa fi yeroo lamadaatiifis hidhaanidha jiraachuunis dhagahamee jira. Gatumuricha qophichaatti nafaana tursiisaa isaa isiniin jedhamu. Dhiyeenya kana Itoophiyaan tiktookaroota hedduu qabanii to'annoo seeraa jala ergaaniif oolchaniin boodas yeroo hedduudhaafis warreen qalata adda addaa hojjetan maraa'uu to'annoo jala oolchuu isaanii itti fufaniiti jiran. Guyyaa lamaan duratti dhiyeenya kanaaf ergaaniif hidhaan hidhamaniin booda tiktookaroonni duraanii yeroo ammaatiifis tiktookaroota maqaa barsiisotaa balleessanii fi akkasumas haala biyyaa irratti waan babbareedaa osoo hin hojjetin wantoota gosaaf gosa walitti buusan akkasumas amantii fi amantii kan walitti buusan maraa'uu to'annoo seeraa jala oolchuun isaaniitis dhagahameetii jira. Tiktookaroonni kunneen immoo wanni isaan hojjetan hundinuu oduu sobaatii fi akkasumas taatee fakkeessuudhaan osoo hin fakkeessaa jiranii haala barsiisaa maqaa arrabsuu fi akkasumas amantii garaagaraa walitti fidu jechuun taateen isaanii biyyoota hedduu biratti tajaajilsiisoo ta'eeti jiran. Garuu immoo tiktookaroonni ammaan duratti fayyadamanii turan kanneen qaama qullaa takkaa'uu immoo uffata huccuu qaama isaanii mul'isu uffatanii hojii tiktookii irratti argaman martinuu kan to'annoo seeraa jala oolanidha. Amma immoo jalaan itti deebi'amee taatee ajaa'ibsiisoo ta'een wal faana deebitee mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa warreen gosaaf gosa walitti buusuu taatee hin fakkaanne hojjetan maraas to'annoo jala oolchuu eegalaniiti jiran. Kana irratti aansuun immoo barsiisaan ilmaan isaatiif maqaa paartii biyya bulchitu baasee fi jiru ijoo miidiyaa ta'eeti jira. Dhiyeenya kana barsiisaan godina kibbaa Itoophiyaatti argamu immoo maqaa ajaa'ibsiisoo ta'eeti jira. Godina kibba Itoophiyaa magaalaa Hoosaan kan jiraatu barsiisaan guyyooniif ta'us achi keessatti ilmaan isaatiif maqaan inni moggaase maqaa ajaa'ibsiisoo ta'eeti jira. Paartii biyya bulchaa jirtu paartii Bistiginnaa jedhamuudhaan kan yaamamuu fi akkasumas kooriidarii jechuudhaan hojii magaalaa adda addaa keessatti hojjetaman takkaa'uu magaalota garaagaraa ittiin bareechaa jiraniin yaaman gammaadaa jiru kana moggaaseeti turan. Barsiisaan kun immoo ilmaan isaa kanaaf maqaa kana moggaasuun ijoo miidiyaa ergaaniif ta'een booda namoonni hedduun ajaa'ibsiisanii jiran. Kan itti aansee immoo kooriidariidhaa fi bistiginnaa akkasumas maqaan inni moggaase kanneeniin bistiginnaan maqaa paartii biyyattii kanaa yooniif ta'us kooriidarii jechuun babbareedumina magaalaatiif ta'ameeti. Jiran. Kanaanis immoo kaanis badhaadhina jechuun moggaase. Badhaadhina jechuunis guutuu biyyattii keessatti kan badhaadhina jechuun paartiin bistiginnaa qopheessitee jirti. Kanaas badhaadhina kanaas bistiginnaa kanaas wanni jechuun maqaan inni moggaase ijoo miidiyaa ergaaniif ta'eef hawaasa guutuu tajaajilsiisan. Muummichi ministeera Itoophiyaa gaafaaniif magaalaa Hoosaanitti argamuun achirratti guyyaa ayyaana sabaaf sablammoota uummata Itoophiyaa alaattis geggeessan irratti barsiisaan kun maqaa kana gaafa moggaasee ture isaan ajaa'ibsiise. Kana qofa osoo hin taane barsiisaan kun ilma isaa kan hulii dhalatuufis qophii maqaadhaa kan ajaa'ibsiisoo ta'e qopheesseetiin lafa kaa'ee jira jechuun ijoo miidiyaatis ta'ee jira. Yeroo hedduuf immoo namoonni maqaa garaagaraa kan moggaasan ta'us maqaan afaan kana immoo barsiisaan kun moggaasee ijoo miidiyaa ta'ee bakkoota hedduu waliin qabateeti jira. Taateen akkanaa kun immoo haala biyyaatii waliin kan adeemu. Kaan bistiginnaa jaalatus, kaan kooriidarii jaalatus, badhaadhina jaalatus namoonni hundinuu yaada abbaadhaa kan ta'e maqaan kun immoo maqaa afaan Oromootiin osoo hin taane afaan bareeduu baafamu osoo hin ta'in maqaa paartii biyya bulchuutiin. Kanaafuu daawwattoota kiyya guyyaa har'aan sanaatiif qabanne kana galatoomaan isin jaamu.